Dambalii sagalee bosonaa tamsa'u sarara tokkichaan Oromiyaa wal ga'u gammoojjii fi baddaa lageen qaxxaamuree dhiibbaa keessaaf alaas mo'ee addaan diree saba gabroonfameef qooqa dhugaa ta'ee rakkoo hedduu darbee guyyaa har'aa ga'e. Arraata biyyoolessa Oromiyaa miidiyaa sabaaf dubbatu rakkoo sabaa mul'isuuf faajjii dhugaaf mul'atu. Bakkalcha gubbaa gadi fuuf gaara gabrummaa caalee har'a gaachana borabbii ta'ee laphee uummataa dhaale. Kaabaaf kibba marsee funaanee dubbii hoodaa rakkoo jirtu baasee baaf lixaaf qoodaa. Golee Oromiyaa hunda osoo nan kaakin tokkoof qooqa ta'ee tokko osoo nan kaakin yaa sagalee keen bu'aa bayii baatee saba roorrifameef qooqa dhugaa taate. Bara sagaleen Oromoo raadiyoonii cabsu gabroomsaan lallabee xiqqeenya nuuf labsu. Bu'aa bayii hedduu dhaqdhaqee akka suphee gidiraa baay'ee darbee qabsoo kan keen dhufe. Yaa arraata biyyaa Hayya gurraaf qalbii ol bayi mul'adhu aangoo dukkanaa sarbii. Egaa yaa Oromoo golgaansiif arraata Oromiyaa ibsuuf qilleensarra kaata. Si waliin hirmaata ciniinsuuf miixuu aduu yoo dhidhimtu yoo guyyaan si miitu. Dacha abbaa kee irratti hormaan dhibamuu kee murnaan roorrifamtee kuftee dhiitamuu kee afaan siif ta'eetu rakkoo jiru qeeqa hidda gabrummaa ciree bilisummaa keeka. Miidiyaa uummataa abdii saba ukkaamamee sagalee qabsaa'otaa qooqa warra cuqqaalamee Oromoo jabeessi arraata utubii jabeessi qabsoo seelii diinaa gubii. Bara dukkanni hamaan egeree keenya gogse gabroonfataan sarbee hiree keenya dhokse. Yeroo tuffatamnee namummaa mulqamne heerri huumaa dabee eenyummaa cubbamne seerri jiruu kee ganamaa gaafa sirni kee hatame. Tarree bulchiinsaa keessaa gaafa gadaan haqame sagalee ukkaamsanii agartuun si jaame dukkanni si marsee ifni kees ni dhaame. Seenaa kee kaleessaa kijibaan faalanii waan hin barreeffamin dubbisuu yaalanii isa hunduu arguu hin jiruun si yaalu haqa uummata bal'aa ukkaamsuudhaaf yaalu. Akkasittiin saba burjaajessan dhugaa lafa hin jirreen gabroomsaa daadhessan. Waggaaf ji'aan taree barri sunis darbee guyyaa har'aa kana sabni keenyas arge. Bara odeeffannoon faanaan nu wirriiqxu sagalee xinnootiin yeroo isheen xixxiiqxu. Bara asiif achii yaada waliin qabanne tokkummaan addunyaas yeroo akkanan jabaanne namoota san beeku maaltu akka uumame addunyaa gamatti dhaamsuu qaamaan deemti imaanaa kennamtee bar namaa namatti. Dur ture barrisaa bara maalummaan miidiyaa gama keenyan dhufne qaroominni addunyaas bara nutti hin dhufne. Bar sana ceenee qaqqabne sabaa himaa kallattiin hordofne odeeffannoo cimaa madda quunnamtiiti odeeffannoo sabaa yoo itti gargaaramne ergaa baay'ee qaba. Maaliif akka dhufe faayidaa isaa barree irraa yoo baranne sammuu keenya qarree kallattiin nuuf ta'a addunyaa hubanna arraata godhannee waa baay'ee dubbanna. Qabaasaa yoo tolle ittiin wallaalummaa sarbina dorgomtoota taanee addunyaa bira darbina. Burjaajii hanqisaa kaayyoo xaliilaa ittiin jabeessina. Gama barnootaatiin dadhabbii salphisee madda odeeffannoo darannuuf bal'ise. Waa maraaf nuu tole miidiyaan jabanaa akka inni nu gargaaru jabeesseen amana. Yoo qabaansaa tole fayyadama barre jabina miidiyaa qalbii yoo agarre nuufis abdii ta'a ittiin of ijaarra. Qaroomina addunyaa keessatti of agarra. Faana addunyaa deemnee waan hedduun of cimsina hirkattummaa cabsinee of danda'uu labsina. Hundeeffama har'aata biyyoolessa Oromiyaa waggaa 3ffaa isaa Haqaafam Fayyiraatiin Waxabajjii 3 2023.